Gara hammeenyaa akkasii ilaaltanii bareedduu kana garumti si dandeessifnaan dhaqxee aspaaltii irra keessa baate. Kan si ajjeesanirra maqaa si balleessuuf micayyuu ergamtuu isaanii bilisa baasuuf waa baay'ee godhanii dhugaa kee dhoksuuf. Ijoolleen suuraa teedii keessanii teessanii irraa dubbataa jirtan hin alabuuku. Suuraa waa'ee teedii dubbachuu barbaadan suuraa Hacaaluu Kaa'aa dubbadha. Teedii Afroo konsartii har'a natti fakkaata. Dubaay irratti qopheessaa jira. Isaan wal qabatee ijoolleen viidiyoo tokko dhiyeessaa jiranii. Makiinaa. Sagalee ol baas. Sagalee. Suspense talaalla. Yiqirtaa በእውነት ይቅርታ በእውነት jedhee haceen keenya egaa torbeen kun egaa torbee hacee keenya dhabneedha baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaan isaas dhokattee haftee rabbii dhugaa kennuuf haa baasu jenna ashama akkam jirtu hordoftotaa fi kabajamtoota Oroshow har'a viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira ayino hedduu kan akka tokko isin irraa babbadeen jira dhiifaman isiniin jedha ይቅርታ በጣም akkuma beekamu gaa hedduu kana xiqqoo isin irraa babbadeen jira akkuma ta'e jedheetan isinitti deebi'ee jechaadha har'a viidiyoo babbareedaa bobbaarsoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira kana malees immoo kanala haaraa baneetan jira viidiyoo kana jala isiniif ka'a Oro vlog jennee bannee jira kanala sanatti immoo baay'ee babbareedaa ta'e isiniif qopheesseetan jira warri ittiin bohaaruu barbaadan egaa dafaatii dhaqaa subscribe godhaati viidiyoo illee hojjedheetan jira irratti hin gadhiise jechaadha pirankii garaagaraa jiruu baadiyyaa tokko ammaaf akkas jedhee isinitti himu viidiyoo babbareedaa isinii qopheessatan jira ayino bakka guddaa akka waliin geenyu abdiin qaba inni chaanala haaraa baneef asirratti gadhiisuu dadhabeetanii miti garuu chaanaalli fakkeenyaa fi reaakshiniidhaaf banameef chaanaalli immoo vloogiidhaaf baname tokko miti jechaadha vloogiidhaaf banne vloogiidhuma wanta ajaa'iba nama ajaa'ibsiisan moo baay'ee irratti isinii gadhiisedhe yaada dafaatti dhaqaa subscribe godhaati maatii chaanala keenya ta'an isiniin jedha isa kanas warri amma yoona subscribe hin goone dafaatti maatii chaanala keenya ta'an isiniin jedha ittiin bohaarsu dhiifama xiqqoo haasaan isinitti dheeressee viidiyoo kana hundi keessanuu laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha yoo subscribe 100 galchitan daftanii ayino pirankii tokko yaaleetan jira pirankii sana chaanala sana irratti isinii gadhiisa gara viidiyoo Kan si ajjeesanirra maqaa si balleessuuf micayyuu ergamtuu isaanii bilisa baasuuf waa baay'ee godhanii dhugaa kee dhoksuuf hacee manaa fuutee baate jedhanii basaastota isaaniin dhugaa haguuganii ajandaa hin jirreen olola oofanii warri ofii salphoo si se'anii maqaa kee xureessuuf bu'anii ka'anii hacee koo kan baatu ganama kan galtu galgala dhuftaa keen eegaa balbalan ilaalaa garaan na rifataa onneen na dhahataa mirri sodaanatti nam'ee qaamni na hollata bilbilli keen ka'u rukutamee keen dhagahee yeroo na labahu lafatu naan maree amanuun dadhabee ol seenee gadi bahus sagalee keen dhabee ati diriirteetta hacee koo fuulli kee gammachuun guutame riiba keessa jirta jedheen si kaasuuf muddame kaaseen si hammadhe morma keettan marame awwaachuu dadhabde iyyee si waamullee nagattee deemta jedhee ammallee naman. Gabaabaa isaan isiniif dhiyeesse walaloo baay'ee garaa nama tuqu garaa nama nyaatu dhiyeessite guddaa namatti tola nama gaddisiisas. Kanaan wal qabatee immoo samoona kana teedii Afroo konsartii Dubaay irratti Juun 30 har'a natti fakkaata Dubaay irratti qopheessaa jira. Isaan wal qabatee ijoolleen viidiyoo tokko dhiyeessaa jiranii wanti kun atuu beekaa jala buufame. Ijoolleen suuraa teedii keessanii teessanii irraa dubbataa jirtan hin alabuuku. Suuraa waa'ee teedii dubbachuu barbaadan suuraa Hacaaluu Kaa'aa dubbadha. Dhimmi keessan ijoollee keenya konsartii irraa dhowwuudha miti suuraa Hacaaluu Kaa'aati maqaa isaa dhahaati hin dhaqinaa bakka akkasiitti hin argaminaa jedha. Isin beeksisa godhaafii jirtu uummata hoola uummata tisiisa uummata gowwaa Oromoo hoola. In dhowwaa jirtani gaa suuraan teedii gad deebifame suuraan Hacaaluu ol deebifame ijoolleen keenya reefuu dhaqa Oromoo jechuun nama tokko irratti reepoorti godhaa jedhamee dhaqee koppii liinkii godhee dhufu nama namarraa fooloo kaafadhaa jennaan dhaqee fooloo godhu. Hin wallaaltani hin dhaqinaa jennaan reefuu dhaqu beeksisa godhaa jirtani ila namni kun haa jiru saagaaromus bareera waan kana hin dhaqu teessanii na ilaaltu maal jette jedha akkamitti suuraa keessanii irraa dubbattu uummata horii bineensa duwwaan jechuudha wama waa tokko hin beekne inni nuti beekaadha jennu suuraa laxxafee irraa dubbata kana Hacaaluu keessanii dubbattanu okay waggaa isaa yaadataa jirtu miti anaaf hin eeyyamamu Hacaaluu irraa isin dubbanne onnee keenya keessa jiraatan kana qalbii keenya keessatti beekne wanti nuti waggaan irraa faarsinu hin jiru. Akka islaamaatti akka amantii godhe amantiin na dhowwa malee Hacaaluu jibbee miti. Kanaaf irraan dubbanne haa ta'u warri dubbataa jirtan immoo suuraa Hacaaluu keessanii sana irraan dubbattanu kan yaadatamu kan qalbii namaa keessa dhufu Hacaaluudha yeroo isin suuraa Hacaaluu keessan isa kana mataan qottanii bara isin wajjin yeroo meedhamaa maalis
Nagube bar wallahi. Asirratti illee abbaan feetan naquu dandeessu garuu asirratti akka yaada kootitti atuu jara soddaatu jajjabeessii natti tola laa tu jara soddaa jajjabeessuu dhiifne natti tola. ስሙኝማ እሱ አንበሳ ነው ብዬ ስነግራቸው እነሱ እንዲህ ብሎ መለሱልኝ። ከሞተ አንበሳ በህይወት ያለ ውሻ ይሻላል አሉ። እውነት ነው የእናንተ ውሻ የኛ ደግሞ አንበሳ መሆኑን እሱም ብቻ እንኳን አመናችሁ። ታውቃላችሁ እኛ ያጫሉ እውነት አለመውጣቱ ነው እንጂ የሚያናድደን እኛ ላጫሉ አናለቅስለትም። ምክንያቱም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሁላችንም መሞታችን አይቀርም። ሊለቀስለት የሚገባው ግን ያ ሲሰርቅ የራሱ ያልሆነውን ነገር ሲቀማ በእናቶች በአባቶች እንባ ለሚደሰተው ለገዳዩ ለደም አፍሳሹ ለሱ ነው መለቀስ ያለ። ምክንያቱም እሱ የሚንቀሳቀስ ሬሳ ነውና። አጫሉ ግን ለእውነት የቆመ ለእውነት የሞተ ከፈጣሪ ውጪ ማንንም የማይፈራ ያመነበት ነገር የሚሞት የሰው እንባ አባሽ ለተቸገረው ደራሽ ለራቦ አጉራሽ ነው እና እንዴ ለጀግና ይለቀሳል ይዘፈንለታል እንጂ እነዛ ቆሻሻዎች ገለነዋል ተገላግለነዋል ብሎ ሳይጨርሱ ያጫሉ ስራ ግን ካፈር በላይ ሆነባቸውና እንቅልፋቸው ነሳቸው። እኔ ያጫሉ ጀግና ነው አይደለም ምክንያቱም ብዙ ጀግኖች ነበሩና። እኔ ያጫሉ ንጉስ ነው አይደለም ምክንያቱም ብዙ ንጉሶች ነበሩ ለዛውም ሲሰርቁ ሲገሉ የነበሩ። ያጫሉ ግን የጀግኖች ጀግና ነው። ለእውነት ህይወቱን አሳልፎ የሰጠ ነገስታት ንጉስ ነው። እወዳችኋለሁ። እስቲም ጃለተም akkuma argitan egaa mucaan kun illee haala bareedaa isaatiin nu ibsee jira. Respect kabaja kunumti isiniif gaa jechaadha kunumti jara soddaatii gaa jechaadha afaanuma jaraatiin godheela teengas viidiyoo kana illee ilaalaa daandii irratti gatamtee jedha asirratti gara sa'aatii 5:00 irratti labuu safar jedhamu irratti jedha amma gara hammeenyaa akkasii dhufee jira. Ilmoon eegasii yaannumaa gahaa jirtu gaa viidiyoon tokko tokko illee nu beeksisaa jiru. ያዩ አዋራ በጌታስ አይ የኔ እናት gara hammeenyaa akkasii ilaaltanii mucaa bareedduu kana garumti sii dandeessifnaan dhaqxee aspaaltii irra keessee baatee akkamittiin gurbaa akkamittiin caalina dhagahuu diddaa caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e ajjeesuun dibanne gafarsaa gaditti sa'aatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e hammam lammii keetiin walii galtee dhabdu mana gumaalixxaa ilma haa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'e dhufu jedhe. Dhugaan Oromoo yoo turtes ba'uun siin oolu abdiin kutannu. Makiinaa ta'a makiinaa. Sagalee ol ba'a sagalee. Itu frena. Tabasho. Tazare. Ay. Tamutara. Ay. Tamutara. Jadi je. Khas ulfi. Bakka di gujira ma fitro. Nama akkasii argitanii kennaa addaa qabu. Ashoo chaanalan haaraa banu sanarratti uuma akkasii illee namoota kennaa adda qabaniin bakka baay'ee deemnee viidiyoo irratti isiniif dalaguu yaadeetan jira. Sarpiraayiziidha. Maaliifuu viidiyoo baay'ee babbareedaa ta'e viidiyoo isin dagattan aadaa keenya durii irratti babaasnee waliin kan ilaallu ta'a. Dafaati subscribe godhaatii na eegaan isiniin jedha. Eegsiitu dhufee naanna'ee Aishaa kalloo hojjennee dabarreem naanna'ee Aishaa kalloo biraanuun kaayoon saa naanna'ee Aishaa kalloo nu ajjeesuuf turee naanna'ee Aishaa kalloo biraanuu tordaa galchinee eegsiitiis kunuun darbinee biriyyee tordaa galchinee eegsiitiis kunuun darbinee biraanuu mataa maalaataa innoo fuma marataa biriyyee mataa maalaataa innoo fuma marataa biriyyee maka waamina gubaa koonatti kaasina biriyyee natti waamina gubaa koonatti kaasina biriyyee waa balleessite timirtiin nu tadheessite biriyyee waa balleessite timirtiin nu tadheessite biriyyee natti waamina gubaa koonatti kaasina isinillee yaa'u dhuguma gubaa keenya nutti hin kaasiname.
Lakkooleedha yeroo isheen nama dhiittu anis nama dhiita. Lakkooleedha yeroo isheen marga nyaattu anis nan nyaadha. Lakkooleedha yeroo isheen utaaltu anis nan utaala. Lakkooleedha yeroo isheen fiigdu anis nan fiiga. Lakkooleedha yeroo isheen baattu anis nan baadha. Lakkooleedha. Viidiyoo kana warra ijoollee lakkooleedha nuti lakkooleedha jara akkas jedhan sanaaf nuuf ergaa. Jaalallee kee waliin wal argitee haasa'aa jirta. Kana gidduutti dhuufuun si qaba. Dhuufuun kun akka hin baaneef yookaan akka hin miliqneef carraaqii guddaa taasista. Carraaqii guddaa kanatu taasisaa jirtu dhuufuun kun si miliqa. Dhuufuun kun erga si miliqeen booda akka si biraa hin taane ishee amansiisuudhaaf yaalii taasista. Baay'ee masirraa bareedeera dhugaa. Baay'ee bareede. Asee. Waan nuti haasoftu na kolfisiisa bara. Akkanatti na ilaaltu mana kolfisiifta. Dhugaadha. Eeggata siin bilbila faayidee irraa fadheeti. Ni teessoo seeraamikii irra peepin kee. Sirba lafaa kamee doo namatu jira moodha. Tole. Dhugaa. Haafu nyaatichi kan deemu. Kan galu. Kurfoo lagarree. Kan kottu. Inni kun akka reefa of beeksisaa jira malee akka dhuufetti jechuun akkam jettu beektu yeroo akkasii. Beekamuun keessan keen oollee akkas goote immoo naannoo kana xiqqoo foolii wayii jira miti jedhama la. Viidiyoon irraaf qabaddeef kana fakkaata isinitti tolee isin bohaartee isin gammachiiseera yaada. Amma viidiyoo kan biraatti walitti deebinutti oolaa.